Jirra dhiyoo tanas duula biqiltuu ture jirra amma duula bishin gaara qotu jira bishin gaafi boqqolloo akkanatti adda fuuneeti akkanatti gamana boqqolloo qonnee gamanaan bishin gaadha ganamatti jira namni jiru akka humna keenyaatti nama akka gaanta kanatti nama 42 iddoo sadiitti adda fuuneeti jira gaantatti jira tagajji tun gaanta tokkoffaati tun gaanta lammaffaa san gaanta sadaffaadha nuti humna lammaffaa gaanta lammaffaadha. Ganama bareechine takka gaariitti hojii jirra namni hafaa dhabaa malee mataa waardiyaa malee itti jirra hoogganaan asii hoogganaan uummatana Saajii Ruudaani nu dura silaa isaa dubbachuu qabaa nuti waan gaantaa marii taanee jecha amma wada karaa isaatiin dabarsaa jiru karaa Saajii Ruudaan. Okay. Ishi galatooma ija ganama irraan tana waan bareedu dalagalanii miseensa akkuma tokko eefametti bu'ee gaantaadhaan adda wal fuudhee hujummaata nuti poolisii warra bolaatti hooggansa waraana alaas keessaas karaa hundatu tarkaanfii godhachuun keenya barbaachisaa waan ta'eef humna kana dirqamaaf qopheessinee dirqamarraa opereeshinii gaggeessaa turan araddaa iftuwaar jedhanii jechuudha. Kan immoo mooraa keessa jiru gaantaa lamaan warreen as keessa jiru bakka lamatti bakka sadii adda fuunee eega rabbiin bareeffatu rooba kana eeggadda ashaarama keessaa dhaabaa turre har'a immoo biqiltuu tana bishingaa sanyii rooba irraa waan roobe kana harkifate kana hojiirratti jiidhaa kana oolchine kan jedhamu sanyii boqqolloo fi bishingaa saddaan fuunee akkaatuma amma as keessatti mul'atu kanaan bakka sadii adda fuunee jechuudha. Kaan bishingaa buusaa jira, kaan boqqolloo buusaa jira, kaan laaffisanii qotanii keessatti bu'anii faagee buusaa jira jechuudha. Kaanuma bakka baalaa xaa'oo sitti buunee bakka buusaa jira jechuudha. Sanyii isiitis waliin facaafnee akka isiin magartu tajaajila guddaa goonee fi qabeenya mooraa kana keessaa kunuunsinee adda duree akka taanu hojjechaa jira jechuudha. Kanuma garuu waliin namatti tolu miseensi kun akkaatuma qeefamutti kan nama saniin waan kana hojjetee akkaataa humna tana boonsitu godhuun baay'een tola jechuudha. Kanaaf akka jibraa keenyaatti bakka hunda akkamatti waa'ee misooma kanarra jirra. Waraanni wanni uummanni keenya beekuu qabu lola qofaa miti akaakuus ni beekna, qotuus ni beekna, qochisuus ni beekna, dhukaasuus ni beekna waan jedhamu san uummata keenyatti agarsiifne fakkeenya ta'uudhaaf jechuudha. Kanuma yoo hin jenne gataa galatoomaati. Humna afraffaa cifra afraffaa humna lammaffaa ana kombolcha hiyyummaa tana xiqqeessuudhaaf tattaaffii nageenyaa fi misooma irratti har'a takka jennee eegallee jirra jechuudha. Akkuma agartan kana misoomni ganamarraa eegalee hanga ammaatti miseensi humna lammaffaa hundi bobba'ee boqqolloo fi mishingaa har'a misoomarra oolchanii jiran jechuudha. Kanaafuu kan nu barbaachisu misoomaa fi nageenyaan jaagama kiyyaan jajjabaachuun dirqamaa ta'a. Hirmaannaa fi qindoomina isaan qabanis baay'ee nutti tolee baay'ee nu gammachiisee jira. Jiraadhaa jennaan. Nambia hutana bakana ja. Ismo bichana ra. Gabarumma. La bichana luputasa. Ayo zirgali. Chala. Nuriye, Akabdullah.